Akkam nagaa jirtu maal fakkaatu jireenyi turtiin oolmaan akkasuma bultiinis akkam nagaa kootee anas galata waaqayyoo akkam jirtan nagaan gooftaa iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu jechuun jaaladha. Amma ammootu waan tokko qabadhee isiniif dhufe waan isin fayyada jedhee yaadu tokkodha. Wanti isin yaadu isin fayyada jedhee yaadi kun maalidha yoo naan jettan FB keenya akkam goonee suuraa keenya profaayilii irratti yeroo deeffanne hatta goonee osoo friendii namni tokkollee hin argine attam goonee profaayilii irratti deeffachuu dandeenya kan jedhu isa sanidha kan qabadhee isiniif dhufe. Waan viidiyoo daqiiqaa muraasaatti waan ta'eef daqiiqaa muraasa keessatti irratti deeffachuu hin dandeettanii friendii keessan osoo hin argin suuraa keessan osoo namni tokkollee hin argin profaayilii irratti deeffattanii akkasitti ta'uun hin danda'ama jechuudha. Amma ammoo gaxeetama gara hojiitti deemna. Namoonni chaanaalii kootiif addisii taatan subscribe, like fi share naaf gochuu hin dagatina. Maaliifuu yoo isin like fi subscribe na raggafattanii anis kan caaluu waan isin fayyadu qabadhee dhufuu nan danda'a jechuudha. Amma ammootu gaxeetama gara hojiitti darbna na wajjin tura. Ergasii FB irra seenne jechuudha. FB irra seenne akkanatti nuu fida. Wanni akkasiin nuu fidee jedheen booda profaayilii keenya keessa seenne jechuudha. Profaayilii keenya keessa erga akkanatti seenne kaaneen booda akkasii bakka profaayilii kiyyarra kun footaa kanatti jechuudha. Footaa kanatti profaayilii kiyyarra jira. Fuula FB kiyyarra jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf profaayilii suuraa kana irra deebisee ture namni tokkollee hin argine gin an irra deebisee jedhisee ta'e jechuudha. Akkam goonee namni osoo hin argine akkana irra deebisuu dandeenyu kan isin barsiisu ta'a na wajjin ta'a. Ammas isii suuraa mataa gubbaa irratti argitan nixibxaabii sadiin san irratti hidhattanii isii tuxxan jechuudha. Jalqaba erga profaayilii keessan irra deeffattanii kaataniin booda jechuudha. Suuraa bira dhuftanii kaataniiti suuraa irra deebistan kana bira dhuftanii kaataniiti nixibxaabii gubbaa irra sadii san irra tuxxan jechuudha. Egaa akkasitti tuxxanii kaatanii booda bakka ishii tana tuxxan jechuudha. Erga ishii akkasitti tuxxanii kaataniin booda deebitanii as garaa jala dhuftan jechuudha. Garaa jala yoo dhuftan garaa jala kanarratti change identity olmi jetti waan olmi jetti ishii tanarratti tuxxan jechuudha. Erga ishii akkasitti tuxxanii kaataniin booda keessa seensifti kun akkanatti jechuudha. Erga keessa seensiftanii kaataniin booda people friend jedha. Isa kanneen amma keessan hinnaa isin gadhiistan hinnaa irra deebistan kun akkanatti jira jechuudha. Puppilii kanarratti yookiin friend of friends kanneen irratti jechuudha. Isa dhogguudhaaf as deebinee asuma tunnara jechuudha. As deebitanii as keessa seentanii erga jettaniin booda asirratti tuxxani kunoo. Erga tuxxanii kaataniin booda inni nuu deebi'ee dan jedha. Erga inni dan jedhee ka'een booda hin qullufama jechuudha. Suuraan kun erga inni qullufamee ka'een booda qullufamuu dhabiitii isaa maaliin beektan jechuudha. Akkanatti bootaa maxiyyaa isiniif kennu sun akkasi qulfii akkasii qabaachuu qabdi. Yoo ishii irra akkasii deebistan bakka namni kamiinuu isin hin arguuyyuu namni kamiinuu suppoostii miti waan barbaadan gootanillee namni kamiinuu isin hin arguuyyuu jechuudha. Akkasii an suuraa baay'ee qullufeeru jira baay'een isaanii. Amma suuraan kunillee akkas qullufee ture baay'ee isaanii akkasii qullufee jira jechuudha irra deebisee ka'e. Kanaafi barumsi kiyyaa kaardhaa kana fakkaataa subscribe like gochuudhaan na daggafaa. Appilikeeshinoota garaagaraa kan isin fayyada jedhee yaadu baay'ee kan qabadhee isiniif dhufutu jira torbaan keessa si'a lamaa tokko. Kanaaf laayikiidhaan na jabeessaa isiniin jechuun jaaladha. Nagaan tura nagaan gooftaa isin wajjin haa ta'u. Baay'ee kan biraa liftii haga walitti deebinuuf nagaan tura jechuun jaaladha.